Welcome. Kabajamoo ummata Oromoo kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin haa dhaqqabu yeroon juu maqaa keessan ulfaataadhaani. Akkasumattis dargaggoo fi shamarran ummata Oromoo kabajamoo tan kiristaanaa tan muslimaa tan waaqeffataa nageenyi kiyyaan obboleessa keessan bira isin haa dhaqqabu yeroon juu maqaa keessan ulfaataa fi kabajamaadhaani. Akkasumattis kabajamaa mootummaa Itoophiyaa, kabajamaa mootummaa Oromiyaa, gaafiin kiyya gaafii siyaasaa osoo hin taane, iyyanni kiyya iyyata siyaasaa osoo hin taane, iyyanni kiyya iyyata huumaaniiti, gaafii mirga namummaati, gaafii waliin jireenya hawaasummaati, gaafii heeraa fi seera guuttate law books. Kabajamaa mootummaa Oromiyaa, kabajamaa mootummaa Itoophiyaa, lolli daangaa ummata keenya ka Oromoo Harargee fi ummata keenya kan Somaalee jidduu jiru lubbuu namoota baay'ee liyyuu haayilii poolisii Somaalee itti deddeebi'uudhaan ummata keenya mankaraarsuudhaan jiruuf jireenya wallaalchisuudhaan lafa isaaniirraa buqqaasanii dirree irratti ummanni kun harca'ee Adaamaa Finfinnee keessatti ilmaan isaanii daa'imaa wajjin akkuma gaafa ammarree isa dheeyxanii ilaaltan san gaafa isin muudamuudhaaf dheeyxan san eega gaafa summanni kun dirree irra faca'ee guutuu biyyaa keessa dirree irratti jireenya isaarraa buqqa'ee lafa isaarraa buqqa'ee harca'ee ilmaan isaa barachaan jiran ilmaan isaa durriyyootaan dirree irratti gudeedamaa jiranii jechuu ummata Harargee cinaaksan kana. Arrarra boru mootummaan Oromiyaa nuu fi ummata kana jidduutti nagaya buusa jaalala buusa jennee yeroo dheertuu mootummaa Itoophiyaatiif kennine jechuudha. Waliin jireenya hawaasummaatis kabanyee ofii duunee nama nun geenyeen dhiira akka keenyaatiin ummata akka keenyaatiin boquu gadi cabnee kabajuma Dooktar Abiyyiif kabajuma mootummaa naannoo Oromiyaatiif jijjiirama kana isinii wajjin galmaan geenya jennee obsine jechuu keenya. Ummata Somaaleetirraa waan tokko waan fuudhen qabu ummanni Oromoo Harargeedha. Biyya isaa keessa jiraachisee kumaantamaan manatti ijaaree ilmaan isaa fuusisee daldala isaa babal'isee fi guutuu Oromiyaa keessa ummanni Somaalee kabajamee jiraataa jechuudha. Daangaa yoo babal'ifachuu ta'e hanga godetti lafa Oromooti. Jijjiga lafa Oromooti Oromoo kenneef jennee usnee matumti isaaniitis shanyii Kuushi shanyii Oromooti jennee usne lafa teenya guutuu Oromiyaa keessa Harargee Bahaadiyaa keessa isantu qaban wajjin lafa Boorana keessa yoo laalte Baale keessa yoo laalte ummanni Oromoo hamma Finfinneetti tuulama keessatti isaan qubsiisee kabajaan waliin jiraachaa jirraa jechuu jireenya hawaasummaatti social life waan ta'eef humaanitii mirga namummaa kabajuu dhiisanii humaanitii mirga namummaa dhiitanii hawaasa nagayaa ajjeesuu fi mankaraarsuun isaan ofii qawwee hidhatanii nummoo qawwee hiikkachiiftanii mancaa keenyallee nu hiikkachiiftanii duratti gadhawamuun keenya kun kabajaatee isanii fi malee sodaadhaa miti abadan abadan.
kana xiyyeeffannaa itti laatee mootummaan Itoophiyaa akka mataan keessan gara isin galu niin beeka. Ummanni Itoophiyaa ummata baratee miti irra caalaansaa. Ummata waliin jireenya hawaasummaa hin beeyne. Social life books hin beeyne. Ummata wal nyaatu kan mootummaa mataa garagalchu ta'uun hin beeka. Kun boqonnaa isin dhorkee xiyyeeffannaa akka isin dhorkaa jiruun hin beeka. Warra siyaasaa Itoophiyaati kan warroota kana walitti naqee ummata kana walitti naqaa jiru. Tuttuqanii isin laalaa jiranii jechuu keenya. Hawaasaan walitti nu naqaa jiran jechuu keenya. Kanaaf manguddoon mootummaan Oromiyaa qindeessee Somaaleerraayis qindeessitanii mootummaan maaliif ummata kana manguddoo gosa lamaan irraa fuutanii ummata kana jidduutti nagaya uumuun maaliif isin rakkise yookaan daangaarra waraana ramadaa. Yoo daangaa babal'ifachuu ta'e nagayumaanuu duraanuu babal'ifannee waliin biyya teenya gargaaraa jirra, biyya teenya jijjiiraa jirra. Daangaa maali ka qawweedhaan daangaa namaa saaman kuni? Walumaan itti jirraa miti. Laal. Gaafiin keenya gaafii siyaasaati miti nuti gaafii mirga namummaati gaafanna. Gaafii heeraa fi seeraa mo'ataadha. Gaafiin uummata Oromoo gaafii siyaasaati miti. Qabsoo siyaasaati miti. Qabsoo mirga namummaati. Nuti qabsaa'ota mirga namummaati malee qabsaa'ota mirga mootummaa mirga siyaasaati miti. Welcome Bondu. Eega gaafa mootummaan jijjiiramaa kun dhufee jalqabee akkuma gartee obbolammaa fa'aa wajjin deemtanii cinaaksan san irratti uummanni kun dhangala'ee lafa isaa irratti deebi'ee hin beeku. Dirruma irratti faffaca'ee jechuun uummanni kun. Ummata kana jidduutti nagaya buusaa. Waliin jireenya hawaasummaa dagaagsaa. Yoo lolli hin fayyaduu nagayaaf fayyadaa jettanii nagayaaf qabsooytan. Gara mooyyaaleetiin akkasi. Booranticha mooyyaalees akkanumatti ajjeesaa jiran. Daangaa lolaan hin babal'ifatanii biyya waliin misoomsinaan akka waliin jijjiirraa biyya jechuun akka. Nutis isaan keessa daldalannee isaanis nu keessa daldalatan jechuu keenya. Osoo xiyyeeffannaan itti kenname nagaya buusuun ni danda'ama. Sammuun lola kalaqe nagaya kalaquu ni danda'a waan ta'eef. Sabaa sablammii tokkollee uummanni Harargee uummanni Oromoo kan tuqe hin qabu. Akkuma isin beektan jechuu kiyya.
laal. Kanaaf dubbiin baay'ee farreetti hin fi'an mootummaa Itoophiyaa kabajamaa, mootummaa Oromiyaa kabajamaa. Biyyi keenya biyya heeraa fi seerri hin jirre fakkaattee jirti. Biyya wallaaltota fakkeessaa jiranii jechuu keenya. Biyya walqixxummaan jiru fakkaachaa hin jiru. Biyya waliin jireenya hawaasummaa jiru fakkaachaa hin jirtu. Kanatu gaa qawwee nu hidhachiisee daggalatti nu oofa. Quufa osoo hin taane. Kana duras sirnoota kam keessatti nuti qawwee yeroo hidhannu Itoophiyaa garagalchuu fi mootummaa Itoophiyaa garagalchuu miti. Roorroo akkanaa tanaatu qawwee hidhachiisee daggalatti nu oofaa siin jee. Maaliif biyya teenya irratti ajjeefamna? Isaanis maaliif ajjeefna? Akkasitti gaafa kan gara anniyyaatiin akkasitti nu dhangalaasan jechuudha rasaasaan uummanni kun. Asiin haawiyyaan ituu dhangalaasaa jechuudha. Asiin immoo gara jaarsootiin afran qalloo dhangalaasaa jechuudha. Sirna dabreerraa jalqabee hanga irratti boru nuusirrata arra nuusirrata jennee kan eegaas geenye. Nuti ummata Somaalee obboleeyyan keenya jennee kabanye ummanni Somaalee kabajaa nuu dhabe. Kun amma waan beekaa mootummaa walitti nama oofu fakkaata garuu mootummaa miti. Mootummaan nagaya biyyattii eeguudhaaf eega jiraate nagaya biyyattii saba sablammoota jidduutti buusuudha. Laal. Oolee osoo hin bulle kabajamaa mootummaa Itoophiyaa iyyata kan kootiif akka deebii kennitu. Oolee osoo hin bulle mootummaan Oromiyaa akka deebii naa kennitu gaafii mirgaa waan hin gaafadheef huumaan raayitu waan ta'eef abdii guddaadhaan qaba jechuu kiyyaana jaal milkii sabaati. Bakka ta'an qabsoon kiyya yeroo hunda mootummaan Itoophiyaa kufuu fi mootummaa kuffisuu fi pirezidaantii jijjiiruu fi mootummaa xureessuudhaa miti kaayyoon kiyyaan. Qabsoon ani taasisus uummata Oromoo barsiisus kana miti. Waa'ee siyaasaati miti. Waa'ee mirga namummaati. Waa'ee waliin jireenya hawaasummaati. Akeekaa fi kaayyoon kiyya. Akka addunyaan itti bultutti hin bula. Akka addunyaan itti hin bulleen alatti hin bulu. Mirga mootummaa ergan uummata kiyya kabachiisiise booda ummanninis eega mootummaa mirga mootummaa kabaje booda ummata mirga mootummaa akka kabaju barsiifne mootummaanis mirga isaa kabaju qaba. Mirga dhiibaa mirga gaafachaa hin jirru. Gara Wallaggaatiin
Faannoo akkasitti dadhabne. Gaafa kan salaal irraa faannoo akkasitti hin firraa dadhabne. Lakkii mootummaa kana ummata wallaalaadha bulchaa jira. Ummata wallaalaadha irra guddaan ummanni isin bulchita mataa gara nama galcha. Ummata waliin jireenya hawaasummaan beekne ummata gurraachaa fi gurraacha wal nyaatu Itoophiyaa keessatti malee argin beeku. Ummata dadhabaa lazy peoples. Psychology isaa negatiividha. Ummata gadda walitti gammadu gammachuu walitti gadduudha. Ummata walitti hinaafuudha. Ummata waliin jiraachuu hin beekne, ummata waliin gamtoome biyya isaa jijjiirrachuu hin beeknedha. Ummata naatu caala jee wal dorgomu, ummata kufa hiyyummaan itti bu'eedha kun biyya jijjiiruu hin danda'u galabaadha. Sammuun isaa jijjiiramuu qaba. Ummata xiyyeeffannaa mirga namummaan ta'ini kuni. Ummata xiyyeeffannaan isaa mootummaa diiguu ta'eedha kun. Ummata mirga isaa gaafachuu hin beeknedha kun. Ummata mootummaa diiguudhaaf deemu kun. Ummata seeraa fi heera hin beekne kun. Kan barates gawwaadha. Gawwaa baay'ee keessatti waan barateef. Ummata beekaadha maasee wallaalaa akka fi godhu kun. Kanaaf ummata waliin jireenya hin beekne kana mootummaan Itoophiyaa waliin jireenya barsiisuudha qaba. Social life books barsiisuudha qaba. Manguddoo jidduu kaayitii manguddoo gama lamaan irraa sheekanis fidi akka amantii isaaniitti mootummaadhaas fidi akka kaabineetti ummata cinaaksanii fi ummata Oromoo kana jidduutti dubbii nagaa taasisi. Yookaan nuufi isaan walitti gallakkisuudha. Dhumneeti isaanis dhuman jechuu keenya. Hawaasa guddaadha. Hawaasni jaarsoodhaa faca'e jechuu kiyya arge kun. Gaafii kiyya waan na hubattaniif maqaa keessan kabajamaadhaan isiniin galateeffadha jechuu keenya. Kun kana. Deebii isaa waliin eenaa jechuu keenya. Dhaloonni keenya dhaggeeffadhaa isin immoo. Ajandaan keessan ajandaa jechuun afaan Oromootiin xiyyeeffannoo jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya waan xixiqqishoodha moo waan gurguddoodha miidiyaa irratti dhaloota dhaggeeffadhu. Ajandaan keenya beekumsa moo wallaalummaadha. Kan dhaalchifnee dabruu deemnu. Yookaan akka sabatti nuti xiyyeeffannoon akka dhaloota tokkotti akka nama tokkotti xiyyeeffannaan nuti qabnu. Ajandaa bu'aa uummata keenyaaf qabu moo ajandaa bu'aa uummata keenyaaf hin qabne? Ajandaa akkam kalaquu qabna?
Arrantana fakkeenyaaf waa'ee ajandaatiin barsiise. Ajandaa akkamitti akka kalaquu qabnu. Ajandaan biyya addunyaa kanaa ummata baratee waa'ee fiiziksiiti, waa'ee keemistiriiti, waa'ee baayoloojiiti, waa'ee maatisiiti, waa'ee teeknooloojiiti. Walloliinsi namaatilleen amma Ameerikaan hoggaa lolu, ummanni Ameerikaa hoggaa lolu, ummanni Awurooppaa hoggaa lolu. Waa'ee dhimma nama dhuunfaa, waa'ee shunkurtii fi waxiitii miti nyaata bira dabranii jiran. Qabsaa'oon biddeenaa waxii keessatti du'a. Dhimmi isaa wallolaniif petrooleema gaaza gurguddaa. Daa'iman. Ajandaan isaanii guddaadha jechuudha. Mirga namummaa dubbatan laal. Mirga siyaasaatiin miti. Mootummaan akkana ta'eedha miti. No. Qabsoon akkasiis hin moosisu. Bu'aan feetee gootaa mi qabsoon akkasiis hin moosisu. Waa'ee qabsoo dubbanne. Mootummaa mirga mootummaa eeyidee mirga dubbachuu laal. Yoo mirga kabajje siifi mootummaa jidduutti mirgi wal qixa. Himata wallaaltee ayyuu abaartee siin jaabar sabni Oromoo. Akkanuma qawwee fudhatee didididididi godhuudhaanii miti barka mootummaa mootu. Waan nuti jeeyina wayyaanee caalaa taanee yookaan nama caalaa waan caalaa taaneefi miti barka wayyaanee kuffifnee noo akkasii miti. Heeraa fi seeraan dhugaadhaan isaan kuffifne. Mootummaan addunyaa nu dhageheeti. Waan meeqa warra hojjanneeti. Hayyoottan opiidiyoo dammeesineeti. Roorroo ummataatii bar. Sabaa sablammiin irra walii galeetii bar. Akkana wakalaami. Arraas yoo ta'e mootummaa kabajneeti mootummaa mirga keenya gaafanna. Seera kabajneeti gaafii seeraa gaafanna. Dhimmi keenya mootummaa kuffisuu miti nuti. Dhaggeeffadhu. Qabsoon Oromoo qabsoon akkana jaamu hin jiru qabsoon addunyaa. Gaafiin uummata Oromoo ammas gaafii siyaasaatii miti. Waggaa 30 guutuun jechaa jira. Warri siyaasaa gaafii uummata Oromoo balleessa. Gaafiin uummata Oromoo gaafii namummaati. Mirga namummaa, mirga hawaasummaati. Siyaasaan hattummaadha. Waa'ee aangooti. Aangoorraa wal buufachuudha. Naatu caalaa dorgommiidha. Naatu caalaadhaan mirga uummata Oromoo ukkaamsan. Uummanni Oromoo gaafii mirgaa gaafate ati abaawoodhaus ati maadhee maariitius jaanii mataa keessa dhawanii jechuudha. Oromoon abaawoo inni ta'uuf mootummaa kuffisuuf miti. Itoophiyaa diiguuf miti. Roorrootti mirga namummaatu qabsaa'ota nu taasise zaasii dhumte. Qawwee wanni nu fudhachiise biyya diiguu miti. Shooror keessoo miti. Nama ajjeesuuf miti. Biyya teenya irratti qawweedhaan nu doorsisan waan ta'eef ofirraa qolachuufi qawwee nagayaa fidhanne malee lolaafii miti. Iftiisuudhaaf fidhanne. Dubbii gabaabaadha. Akkanatti yoo ibsite addunyaa guutuun si dhagaya jechuu keenya. Qabsaa'uun dura waa'ee qabsoodhaa dhaloota keenya barsiisuudha. Maaliif akka qabsaa'u nu beekuudha. Akkaan ammatti gaafadde mootummaa kana laali. Deebiin an harkadduus laali. Abiyyi arrabsuun, Shimallis arrabsuun gaafii Oromoo ukkaamsuudha. Ati gaafii uummata Oromootiif osoo hin taane Abiyyi kuffisuuf qabsootaa jechuudha.
Shimallis kuffisuu qabsootaa jechuudha. Ati Itoophiyaa diiguuf qabsootaa jechuudha. Ati Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'aa hin jirtu jechuudha. Qabsoon jalqabaa naamusaa fi kabajaadha. Addunyaan akkasii. Kitaaba heeraa fi seeraa barachuu qabda. Law books. Yaada haasa'uudhaa miti. Yaadaan haasa'uudhaan wanni ta'u hin jiru. Hawwiidhaa fi hamileen haasa'uudhaan wanni ta'u hin jiru. Gaafiin uummata Oromoo yeroo hunda mo'ataadha. Gaafiin hooggansa Oromoo garuu mo'amaadha. Gaafii siyaasaa gaafata, gaafii aangoo gaafata. Jalqaba qabsoo uummata Oromootiif qabsaawaa siin ja'a. Dhumarra immoo siyaasa aangoo isaatti seena. Gaafiin uummata Oromoo zaahira ta'a bara, ifa ta'a bara, Itoophiyaa guutuu beeka, addunyaa guutuu beeka bara. Gaafii heeraa fi seeraa mirga namummaati bara. Mirga namummaa human right jechuun beektu. Namni onni qabsaa'uuf mirga namummaati malee mirga siyaasaatiif miti, mirga aangootiif miti. Uummata Oromoo moosisuudhaaf qabsoofne jechuu keenya. Perfect. Seera yoo marroon aangoo qabate malee Oromoon hin bilisoomtu. Yoo Khadiira aangoo qabate malee Oromoon hin bilisoomtu. Yoo Abiyyi aangoo qabate malee Oromoon hin bilisoomtu inni jaamu hin jiru. Sirna kam keessatti mirgi uummata Oromoo kabajamuu qabaadhaaf qabsoofna. Saasi dhumee jira. Abbaan fedhe fedhu abbaan barbaade seexanni haa bulchuu barbaade. Gaafiin keenya kanaa miti. Nice. Lali. Ifa. Bakkaan siin jedhu tana dhaloonni dubbii ifaatiin haasawa. Beekumsan sitti haasawa. Wallaalaan na hubachuu hin danda'u beekaa malee. Akeeka kaniin haasawu ammas. Akeeka qabsoo uummata Oromooti. Kan dhaabni siyaasaa kamuutti amanuudha. Human rightidha ifa. Irraa barattaa jechuu keenya. Barachuu baannaa wallaalummaatti hafta jechuu keenya. Warri baratanii moo'anii. Moo'aniitis jiran. Sammuu kee doomaa dhaanqa si qarraa si bilcheessina akkatti dubbattu hin beektu waan ta'eef. Hin beeku jechuun beekuudha. Ergamaan Rabbii kanatti amantu hin beekuudha waa hedduu barate jechuu keenya. Musaan Sayyidinaa Khadiir irraa baradhu jennaan niin beekadhaan moohamee osoo hin baratiin wallaalummaatti hafe jechuu keenya. Baradhu uummata barate irraa baradhu barannee sitti dhufne akeekaa barre. Bakka takka waan nuti haasoo hin harkattu jechuu keenya. Hangama kiyyaan kasagal Oromoon abaarte kurnaffaa na bira guuttata. Kan sagal Oromoon eebbifte kurnaffaa na biratti eebbifamee guuttamee moo'ataan siin jedhe. Laal kasagala baarame na biratti kurnaffaa guuttataan siin jedhe. Ka kudhan kasagala eebbifame na biratti kurnaffaa guuttataan siin jedhe. Namni nan faarsi Oromoo biratti illee Rabbi biratti illee ni moo'a. Namni nan cabse garuu Oromoo biratti illee ni kufa. Rabbi biratti illee ni kufa. Waan akkanatti Oromoo sossoban tana hin beeku. An qabsaawaa dallaalaa miti. An hogganaasii miti qabsaawaadhaan. An artistii fi jinjaan kaas hin beeku. Saba Oromoo qofaan beeka. Hojjedhee duuguu qofaan beeka. Waan addunyaan kun hojjettee uummata kiyyaaf hojjedhee dubbii gabaabtuudha. Waan eenyumti nuun beekne Rabbi na beeksise waan ta'eef dhugaa jirtu uummata Oromootti himeetumaan hojii deema jechuu keenya. Dhaloota Oromoodhaa gosa kanatti hin qara jechuu keenya. Siyaasa kiyyaaf kan inni mijeeffadhu eenyuma dantaa mataa kiyyaatiif namni itti dubbadhu tokko illee ni jiru. Sabni Oromoo ni beeka jechuu kiyya Rabbiinis ni beeka waan ta'eef. Sin kabajnu jechuun
Yoo hinaaffatee malee yoo uummata Oromoon kabajnu jettee malee waan takkam fiddu jechuudha. Yasiin cabsa saba kiyyaa wajjinis cabsa jechuudha. Sobaan naqaxxaamuruu hin dandeessu. Wallaalummaadhaan namuu hin dandeessu. Beekumsa ragaa hin qabneen deemta waan ta'eef. Ifa. Akka kanaatiin. Asirratti loo akka seeratti haasawan afaan Oromoo haasawii yookaan siinjuu akkamitti afaan Oromoo akka haasawan laali. Akkamitti akka mirga falmatan laali. Laal biyya namaa saamuu miti. Qabsoon keenya. Biyya shororkeessuuf miti karoorri keenya. Mirga walqixxummaati qabsoon keenya hangafa seera addunyaati seerri keenya hin jenne. Akeekaa bara akkasitti haaseekaa. Dura bar nagaya haasoyteeti nagaynis kabajamoo waggaa dide qawwee kaafattee qabsotti galta malee. Mirgi sii kabajamaa osoo jiru qawwee kaasuu hin dandeessu. Osoo nagayeen gaafatin qawwee kaasuu hin dandeessu. Qawwee san kaasuuf mootummaan addunyaa sii fayyamuu qaba. Akkanuma kaatee qawwee dhukaasuun akkanuma kaatee ni lola jechuun shororkeessummaadha jaama malee qawween qabsoon jaamu seera addunyaatiin si kuffisan shororkeessaa jaamta. Beekumsaan qabsooyna malee osoo hin beekin bar qabsoodha jennee uummata Oromootti waan hin haasa'uun qabu barbo. Dhaloota qarraa barbo. Wallaalaan Oromoo jaamuun jiru barbo. Loon Oromoo jaamuun jiru barbo. Ummata Oromoo aangoomsuuf qabsooyna barbo. Waan ummanni Oromoo juutti bulla malee waan hoogganaan juutti hin buluu bar Oromoon. Waan Kadiir juutti Oromoon hin buluu bar. Kadiirtu bar waan Oromoon juu bulaa bar. Marroon waan jawutti osoo hin taane waan Oromoon jawutti marroon bulaa. Eenyumaa hoyoote. Ayyaa. Sikamaa soitan. Hankanin beeku akkasi. Dubbii dhaloonni hundi fudhachuu danda'u dubbiin annaasawu. Solishina malee probleemsii miti nuti. Nuti furmaata an dhukkuba irratti dhukkuba siif hin haasawu. Furmaata dhukkubaatiin haasawa. Dhukkuba Oromootti haasawa ooluun Oromoo dhukkubsuudha malee Oromoo fayyisuudha miti. Oromoon akkas ta'e Oromoon asiin akkas ta'e akkasii miti solishina furmaata kan hin haasawu. Dhukkuba Oromootii miti. Oromoon dhukkuba isaanii beeka. Dhaloonni keenya ajandaan isaa maal ta'uu qabaadha. Ajandaa xixiqqishaa wal facaasuudha. Ajandaa xixiqqishaa uumaa hin taane maalayaanii jechuudha. Rasuulli Rabbiitis irraa nama barsiisan. Dubbii faayidaa hin qabne.
Waanuma xixiqqishoo takka haasawa dhaloonni keenya. Baayoloojii ajandaa godhatee haasa'uu hin beeku. Waan addunyaan irra jirtu kana haasa'uu hin beeku. Waa'ee biizinesaa wal mari'achuu hin beeku. Waa'ee hojiidhaa wal mari'achuu hin beeku. Miidiyaa irratti. Waa'ee biyya keessa jiru biitituun akkana jedhee ibsuu hin danda'u. Waa'ee jireenya isaa waa'ee seenaa isaa wal barsiisuu hin beeku dhaloonni keenya. Ebaluu kana taatee dhaloota oduuti. Akkana taatee nama buna dhugaa haasa'u. Oduu bunaa. Waa'ee shunkurtii fi waxii haasawa. Laal. Roga hundarraan ana obboleessa keessan hojjedhamee ilaali. Dhugumatti yoo waa ati ija qabaatte, ija yoo qabaattan dhugumatti yoo warra waa hubatu taatan ana obboleessa keessan irraa fakkeenya guddaa fudhachuu dandeessan. Fincila san kaasuu fi loluu an guutamaadha beekadhu. Iskiriiptoo fi feesbuukaan osoo hin taane ifaan ifatti kan lolee lolchiisu an. Akkuma beeytan san. Abbaa waraana guddaati yoo loluu barbaade mootummaa Itoophiyaati yoo shororkeessuu barbaade Oromoo jechuu keenya. Gootummaadhaan eenyumti isaana caaleeti miti. Goota qofa osoo hin taane burqisiisaa gootaati an. Gootawwan Oromoo kana abbaan si'an jechuudha. Yeroos lolchiisuu hin danda'a yoon lola barbaade. Waan hin loluuf beekuun qaba. Waan hin lolchiisuufis beekuun qaba. Waan hin waraana kaafachuufis beekuun qaba. Waraannas uummata Oromootiin ajaja isaatiin hin kaasa. Waraanni kan uummata Oromooti waan ta'eef. Qeeroon kan uummata Oromooti waan ta'eef. Malee eenyumtinu siyaasaadhaanis gooma fedheenu na caalaa guutuudha miti. Akka Oromoon beekutti akka qabsaa'aan Oromoo beekutti. Akka mootummaan Itoophiyaa beekuttis. Maalummaa keessi baruufin maraataa sitti fakkaadha. Maalummaa keessi baruuf, maalummaa namaa baruuf aangoo kanniif ija. Maraataa ta'eetiin si barsiisa. Gawwaa fakkaadheetiin si barsiisa. Maalummaa keessi baruuf, hanga keessi baruuf. Qeensii fakkaadheetiin sheeka ta'ee si barsiisa. Istaayila durriyyee fakkaadheetiin si barsiisa. Eenyu kan ta'e ifuun anuu if hin beeku si dhiisi. Eenyumti na baruudhaaf hin danda'u. Mirgaas hin qabu. Baradhu. Baradhu. Isa kanaati. Karaa biraatiin ajandaan keessan san ta'uu qaba. Laal. Of like godhu ofii kana acceptiif godha. Acceptiif hin goone.
acceptiif godhu jechuun anamma nama accept ta'ee jechuudha. Accept osoo hin goone nama biraa accept godhuu hin dandeenyu. Laal. Sammuu jijjiirameetu biyya jijjiiruu danda'a. Ilmaan Oromoo jijjiiruu danda'a. Gootummaa jechuun duula banuu jechuu miti, dhugaa dubbachuu danda'uudha. Dhugaan dubbattu kunoo ifitti dhugaa himuu danda'uudha. Namatti dhugaa himuu osoo hin taane. Ufitti dhugaa himuu noo mootummaan nu gabroomsee osoo hin taane ofiif of gabroomsineedha. Osoo nuti of gabroomsuu baanne Minilik nu gabroomsu, Mallas nu gabroomsu, Dargiin nu gabroomsu, Abiyyis nu gabroomsu jechuu keenya. Rakkoo keenyaaf rakkoon matuma keenya jennee ofitti dhugaa himuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee of qulqulleessineeti nama xureessina waan ta'eef. Yakka keenya namaan xureessina waan ta'eef, of qulqulleessina waan ta'eef. Fakkeenyaaf anamma haadha manaati yaa wajjin yoo wal lole. Ofittis badii muree haadha xiyyattis badii muruu hin danda'u. Manguddoon itti barbaada. Lakkeen akkanan goone an akkanan goone jeetiin of qulqulleessee isii xureessa. Laal manuma keessattuu yeroo hunda mo'ataa ta'uun barbaada malee mo'amaa ta'uun barbaadu. Osoon dhugaaf mo'amee garuu mo'ataadhaan ta'a, mo'ataa dhugaa. Jireenya hawaasummaa akkas ijaarama. Ani maal mootummaan akkana na godhee malee ani maal godheetii mootummaan akkana na godhuu danda'e? Ani maal goonaan Minilik akkana na godhuu danda'e jennee dubbachuudha. Yoo nan of gabroomsa malee eenyumti nu nan gabroomsu. Rakkoon mataa kiyyaa anuma, furmaanni mataa kiyyaa anuma jee ifitti himuun qaba. Elektirikaan na gubee osoo hin taane ani elektirikaatu na gubee jennee elektirika gartee komachuu osoo hin taane fakkeenyaaf hin baana beekadha. Ani elektirika tuinaaniin if eeggachuudhaaf naan elektirikni na qabee na gubeedha dubbiin. Ati yoo elektirika tuquu baatte elektirikni qabee sin ajjeessu gaa. Abbaan badii elektirika osoo hin taane mataa keeti. Garuu badii mataa keetii dhiifteeti elektirika najjeeseettee elektirika kumatte jechuu keenya. Laal. 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 Kanaaf yaada akkamiin dhaggeeffadhaa? Ajandaa dadhabaa waggaa miidiyaa gubbaa dhaggeeffata, yaada dadhabaa waggaa dhaggeeffatan saayikolojiin keessan dadhabaa ta'a, dhaloonni isinirraa dhalatu zeeroodha ta'a. Keessattuu miidiyaa nama keenya akka malee firraa eegaa. Ammaas irraa waggaan gabbu'ee uummata mee akkamitti akka haasawan, ajandaa isaanii akkamitti akka dubbatan, maal akka haasawan uummata ollaa keessanii isiniif hin fidan. Poostiin isinii godhaa hordofii ilaalli. Qabxii isaan irraa haasawan. Ummata sammuun jijjiirame.
tokko jechuu keenya. Dammaquun dirqama ta'a. Beektota awwaallee wallaaltota jala fiigaa jirra. Kana. Dhimma galamsoo turee jira. Waan hin harree eegaluu miti. Waan hin kaleessa godhe irra namni dalagaa jira jechuu kiyya. Dammaquun kiyyaan har'aa meeqa? An dammeessituudha malee dammaqaadha miti. Ammas dammaqaadha malee baaragaadha miti. Baaraguun dammaquudha miti. Namni keenya baaragarra jira. Baaragasaa kanaan dammaqiinsatti jijjiiraa jiraan. Dhimma galamsoo hojiidhaani gochaani itti jirra. Jijjiiruu qabnaa biyya teenya jijjiiruu qabnaadha. Kun amma ajandaa bareedaadha. Ajandaa bareedaadha. Dubbadheetiin jira kaleessa. Galamsoos baddeessaas guutuma Harargeedha. Guutuma Oromiyaadha. Biyya teenya jijjiiruudhaaf sammuun keenya jijjiiramuu qaba. Biyya teenya bilisoomsuudhaaf sammuun keenya bilisoomuu qaba. Sammuun jijjiirama biyya jijjiira, sammuun bilisoome biyya isaa bilisoomsa. Sammuun gabroome garuu biyya gabroomsa. Of gabroomsa. Laal. Amma fakkeenyaaf nama hundaan sirriidha jiraa jettaa mirga namaa kabaju. Laal. Nama tokko rabbiin qulfii sharrii itti kannee jaan. Nama tokko immoo rabbiin qulfii khayrii harka kaayee jaan. Ha qulfii sharrii itti kanname kuni ummatuma diiga jaan. Ummatuma kana diiga jaan. Tokkummaan fedhu jaan. Jaalalan fedhu jaan. Diigumsuma ummata jidduutti uumaa, ummata jidduutti facaasaa jaan. Qulfii sharrii harka qaba. Wooma sharrii gabbana. Ha qulfii khayrii kun hoggaa isaan ummata diige, ha sharrii kun diige. Khayritti harkaa deebisee ummata jaaraa jaan. Biyya jaaraa jaan. Jaalala hoggaa balleessa. Ha sharrii kun kan khayrii kun immoo jaalala jaaraa jaan. Qulfii khayriitti banaa jaan ummataaf. Kanaafis namoota qulfii sharrii harkaa qabuu fi qulfii khayrii harkaa qabu gargar beeki. Manfas quddusii fi manfas cinqatoota adda beeki jechuu kiyya. Furtuu manfas cinqatiidha ofitti hin banin. Osoon sirraa cufu jiru furtuu manfas quddusiitiin hin siibana. Manfas quddus jechuun ruuhal quddus jechuudha. Hafuura abaaramaa kan waliin isin fixu jechuu keenya. Hafuura wallaalummaa. Namoota ragaa qabsootti hin qabne kamii dhaggeeffattaati. Wooma qabsoo namoota beekumsa jijjiiramaa siif hin haasofne akkanatti hin beektu ati. Jala teessee kamitti laayee jettaan ati. Jaamaa hordofuun ta'in kaa. Nama qaroo dhabeeyyii barka harkaa qabee karaa agarsiisu nama ija qabuu mire. Qaroo dhabuu jechuun bar qaroo qalbii. Hubannoo dhabuu jechuudha. Dhiira allicaa ta'uu jechuudha. Allicaan allicuma ta'ee allicuma kana teessee dhaggeeffatte jechuu keenya. Yaadni ati burqisiiftu allicaadha. Beekumsa sii barreessinu dhaggeeffadhu akkasitti deem. Kalas.
akka maleen kabajaa isinii qaba ilmaan Oromoo kutaa 11. An waanuma ilmaan Oromoo deeggaran qofa deeggaruufidha. An waanuma ilmaan Oromoo deeggaran hundaniin deeggaraafan. Jaalalaan raabsa waan ta'eef. Wooma isaan fedhan qofan deeggara waan isaan fedhan. Yes. Waa tokko hin dhufu akka hin dhufne niin beeka. Mana isaatti yoo ijaarame waa tokko akka hin dhufne niin beeka. Namoota walis hin dorgomsiisu hin fudhatin. Namoota walis hin dorgomsiisu. Harargee ba'aa caalaa, harargee dhiyaa caalaa, aniyyaa caalaa, alaa caalaa. Arsii caalaa, wallaggaatu caalaa, arsii, wallaggaatu jimma caalaa. Tapha gaafa ijoollummaa, tapha gaafa ijoollee gaafa hollollu. Paasiitu caalaa barkan agartee akkamitteeti kun akkamitti si dha'uu danda'a laalla hin firraan dho'itu. Naatu caala, siitu caala jechuudhaan walitti dirtuu walitti nu dirtee wal nu lolchiifte jechuu keenya. Nuti irrallee sammuu ijoollummaa san qabnaa jechuudha bar. Mee ilaaliife akkamitti naatu caala, siitu caala irratti namni wal lola obboleessa kiyya ka gaafa ijoollummaa. Amma kun beekumsaa. Namni naman caalu. Namuu jaalalaa waliin jiraata bar. Ilmi namaa nama hangateetti waliin jiraachuu qaba. Jaalalti dirqama rabbiiti. Namni namoomaan social life books beekuu qabda. Nama eeggataate nama hojii jiraachuu qabda. Nuti biyya faranjii tana keessatti an Oromoodha. Oromoodha. Mirgi kiyyaa fi mootummaa biyya tanaa wal qixa. Ilmaan biyya tana dhalatan ka faranjii wal qixa. Biyyi tun biyya Ingiliizi. Garuu kan mirga daldalaa fi waa hunda biyya tana misoomsee jijjiiree uummata baqataadha. Hindiyaa irraa dhufe, Paakistaan irraa dhufe, qabeenya gurguddaa Hindii fi Paakistaanota qaba biyya tana keessatti. Biyyi garuu ta Ingilizootaati. Amma fakkeenyaaf Direedawaan Harar galamso federaala yoo taate biyyi ta'e guddatteedha ja'ama afaan beekumsaatiin. Biyyi ta'e ta Oromiyaati. Ta Oromooti. Direedawaan ta Oromooti. Federaala ta'uu jechuun jijjiiramuu biyya ta'eetii guddachuu biyya ta'eetii argisiisa. Ameerikaa keessa harkirra guddaan baqattootaa bara biyya san jijjiire. Biyyi gamtaan guddatti waan ta'eef qabeenya irra qabaachuu qabda. Atis abbaan qabeenya lafa saniis biyyi tiyyamaa jijjiiramtiidhaa miti kan mormuu qabdu. Sabaa sablammoonni maa jiraataadhaa miti kan mormuu qabdu. Hin danda'amu kun. Seeruma addunyaa keessatti hin danda'amu kun. Mirga abbaa biyyummaa gatii abbaa biyyummaa biyya teessanirraa argachuu qabdaadha. Taaksii qofa sirraa barbaada Ingiliis. Ingiliizonni sirraa barbaadu ati feetu daldali biyya isaarra heddummaadhu. Ameerikaanis taaksii qofa sirraa barbaada jechuudha. Gibira isaa sirraa barbaada. Ifa. Direedawaa qofa osoo hin taane guutuun Itoophiyaa federaala. Dhugaa dubbachuuf yoo jenne. Biyyi Itoophiyaa guutuun federaala jala jirti. Mootummaa akka naannoo sitti haa qabaattu malee. Seerri amma jirus kaapitaalizim jedhama. Abbaa qabeenyaa mooheeti. Biyyatti Arabni dhufee misoomsus, faranjiin dhufee misoomsitus ta faranjiiti obboleeyyan kiyya. Ta Oromooti. Saawuz Afrikaan amma ta'e eenyuti? Ta uummata Afrikaati. Garuu kan misoomse eenyu Ingilizoota. Ifa bara.
barumsa nu barbaachisa. Qabeenyaan guddachuu nu barbaachisa. Gamtaa nu barbaachisa. Jarmee community nu barbaachisa. Qabsaa osoo hin ta'in waan qabsoo hinuuf beekuu nu barbaachisa. Laal. Somaaleen akka nu bira jiraattutti Somaalee keessa jiraachaa jirra. Laal. Wanni ati jechuu qabdu akkasii. Federaala ta'uun biittitee si jijjiiramuudha si guddachuudha. Magaalaan guddittiin Harargeedha yoo itti direedhaa waadha. Magaalaan guddittiin Harargeedha Hararii. Dubbii gabaabaadha. Harargeen magaalaa guddittiin qabdu jechuu akkamii dandeessa? Magaalaa guddittii akka biyyatti qabdi, akka addunyaatti qabdi. Magaalaa guddittiin Harargeedha direedhaa waadha. Hararii. Galamsu Ciroo. Kun hundi magaalaa gurguddoo. Baddeessaa. Hirna. Dadari. Baabile Hombolcha. Qobbo Karamille. Baroda. Hirna. Harawaacha Jaaja. Burqaa Tirtiraati Baddannoo. Groowa. Magaalaa guddoo Harargeeti. Ifa. Shakkii tokko malee. Mirga abbaa biyyummaa keetiiti ka qabachiisu qabdu. Laal. Waggarraa hoggu takka sitti gadi bahan Ingilizoonni. Hoggaati baqattummaa keetiin gartee akkan quufne ummata isaanii sitti ajajan. Ummanni isaanii gabee baqataan barbaannu baqataan nu caalee jira wow jedhanii abbaa biyyummaa isaanii sitti mirkansanii waanatti ol galan ummata barate. Laal. Faranjiidhaaf yoo qarshiin 10 sa'aatitti kafalame nuufis qarshii 10tu kafalama. Wal qixa nuufisaan. Biitituun taabbaa eenyuutiin beektu beekadhu. Ta Ingilizii garuu United Kingdom. Laal. Baqataa kana galfatanii ilmaan kana hundammaas qabeenyaan isaantu sii barsiisaa bar. Laal. Mana kiraa manaa isaantu sirraa kenna. Baqataa Oromoo kana hunda ilmaan isaanii isaantu barsiisa. Ilmaan isaanii haadha abbaa isaanii irra faranjiidha jaalatan. Ilmaan Oromoo maal haasoo taati? Hindoota gurguddaadha baqattootaatu biyya tanatti biyya harkaa qaba biyya Ingiliz tana Ingilizoota osoo hin taane. Isaan gibira abbaa biyyummaa qofa sirraa barbaadan taaksii biyya teenyaaf bu'aa ni buusaayii. Yoo bu'aa biraa dhabdeef ilmoon ati dhaltu sun bu'aa nuu qaba janii amanan. Ilmoon ati isaanii dhaltu sun. Laal sabaa sablammii addunyaa kanatu keessa jiraataa jechuudha. Kollee gallee. Nutis kana beekuu qabna jechuudha keenya qaroomina laal sadarkaa sammuu namaarra jiru. Humaaniitii namummaa. Qulfiin biyya addunyaa tun hundi isaanii beekadhu. Siyaasa isaanii bareedina laal. Siyaasa yoo taphanne akka Ameerikaatii fi Ingiliz taphachuudha. Akka Awurooppaa ta'uudha. Akka Arabaatti uummata keenya jijjiiruudha. Yookaan siyaasa daaraa gartee uummata keenya bara meeqa nyaatte bofa siyaasaan keenya diina keenya bara. Hin beektu. Siyaasaan Oromoo diina uummata Oromooti. Perfect. Siyaasa wallaalummaati waan ta'eef. Oromoon jijjiirama kana kafideef beektotaan siyaasa beekumsaa waan hordofeefi. Beektota siyaasaa kasirriitu jira. Kasirrii.
mootummaa dhabamsiisuu qabna kun marii kun siyaasa ta'uu danda'u qabsoo ta'uu danda'u. Gaafii Oromoo balleessu ta'uu danda'a. Mallas balleessuu qabna caccabsuu qabna akkasii bara lakkin itti falmadhu akkasii bara. No. Rakkooti jeemeetiin seeraaf heeran propozaala qopheesse. Yoo wanni kana ta'uu baatte kanaatu dhufuu ta'a. Barattoota hundaa wajjin marii taasifne. Beektota gurguddaa wajjin taasifne. Gaafa obbo Junaydin biyya bulchan. Eenyu kan mi'eessoo micoota nyaasha kormee kuma qabdan. Asha kormee kuma qabdan. Asha kormee haadhaa wajjiniin mi'eessoo. Laal asha kormee teenya ta waraabeessi nyaate. Gaafa sana hawwiyyaa wajji wal lollaa beekadhu gaa asitti bordoddee kanaan. Asha kormee feestaalatti hanga waraabeessa irraa hafe madaabara naqeetiin fidee caffee Oromiyaa dura gannaqee bar. Haadhaa wajjin laal intalatti iyyanii taa waraabeessi nyaate asha kormee teenya. Ish laali. Barataa bar tokko lamaa barataa meeqa miliyoona meeqa wareeneeti bararra waan kana fiduun. Waan guyyaa tokkotti waggaa afur OMN jijjiiramni dhufe kaa. Akkasii. No. Akkasii miti. OMN dura VOA faa ture. Jaalannee gammadaa faa. Dhiira meeqatu ture. OMN qabsoo uummata Oromootti fayyadamee maallaqa guddaa harkatee jira. Taasif dhume. Qabsoo uummata Oromootti fayyadamee qabsoo ilmaan Oromootti fayyadamee maallaqa guddaa harkatee jira. Maallaqa sana hoggaa argatu faca'ee jira. Wanni biraa tokko illee hin jiru. Dubbii gabaadha. Ifa. Qabsoo miidiyaan ta'e tokko illee hin jiru. Hayyootuma Oromoo walii galee dammaqee ABO'nis, KFO'nis, OPDO'nis walii galee waan ta'edha. Qeeroo Oromoo irratti walii galan jechuu keenya. Qeeroo leenjifneeti itti ciccinneeti. Iccitiin cinaacha keenya cabu, iccitiin itti kolaafamu, kan irra gaadhaan poosta sii godhu kun qeeroo bilisummaa Oromoo leenjisuu irratti. Wanni na reebaa turaniif qeeroo bilisummaa Oromoo irratti malee, iccitii san gabbaasiidha malee. Waan hin sirbeefi miti. Bifa garagaraatti waan sana hojjedheetiin jira jechuu kiyya si himuu baadhullee. Har'aas ittumaan jira jechuu keenya. Dhaamsuun danda'a, qabsiisuun danda'a. Nama duulli isaa ammoo oduun geenye miti. Yookaan na qofaan waan ta'uu miti. Oromoon goota hedduu qaba, qabsaa'ota hedduu qaba. Abbaan qeeroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Sagalee guutuudhaan adda guutuudhaan. Abbaan qeeroo bilisummaa Oromoo leenjisaa qeeroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo ifaan gomsuuf osoo hin taane ilmaan Oromoo hangomsuuf. Ilmaan Oromoo hangomsinee jirra. Qabsooyineetti badhaadhina finne qabsooyineetti badhaadhina finne qabsooyineetti OPDO finne kaleessas yoo ta'e. Qabsoodhaan KFO finne nu adda bilisummaa Oromooti. Ofii biyyee uffannee daaraa taanee barcumarra dhaloota keenya hayyoota keenya jechuu keenya barcumarra taa'uuf miti.
Itoophiyaan nuti diiguuf qabsoofnus tokkolleen hin jiru. Aangoorraa namni kaafachuudhaaf qabsoofnu tokkolleen hin jiru. Roorroodha kan qawwee nu hidhachiise jechuu keenya. Roorroo keenya addunyaa guutuutu beeka. Ifa. Akkanatti haasa'uu beeki. Akkanatti hoggaa haasa'u mootummaanis ni fudhata jechuu keenya. Eenyumtinuu ni fudhata. Akka biraa haasa'uu hin qabdu. Mirga haasa'uu danda'uu qabda. Mirga haasa'uuf mirga baruu qabda. Ifa. 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 Akkana. Nama wal isin dorgomsiisu. Namni wal isin dorgomsiisu jechuun afran qal'ootaan ni caala akkasiin hin jenne. Ati ijoollee daa'imaa miti kaa. Dura barsiisi waa'ee waan niyyaa kana maal akka ta'e humbanna kana barsiisi. Afran qal'oo kana maal akka inni ta'e barsiisi. Shanyii isaan beeku. Kuraa galaan jechuun maal jechuudha barsiisi. Wal diiguuf kana ijaarree hinoo namni ijaaramuu qaba hawaasni ijaaramaa ta'uu qaba. Caayaadha. Ijaarre. Caayaadha. Akka argetti caayaa qaba. Wanni kana godhuun nu barbaachiseefu uummata keenya kafacee walitti qabachuudhaaf isaas dhumte. Oromoon Oromoodha. Oromoon Oromoo diiguun jiru qaba. Ummanni gartee afran qal'oo ka diiguuf lafaa ka'ee gaarni shanyii biraan taane. Oromoon Oromoo diiguuf Oromoo irratti hin ijaaramne. Umbannaa fi gartee garaagarummaa maal qabu aadaa ilmaan aadaa abbaati. Waan akkasiiti jechuudha. Ijoollee xixiqqishoodhaa miti jechuu keenya isin dhawaa warra akkasii. Hojii nu dhooru kan jechuu keenya uummata keenya wanta godhan jechuu keenya haleelaa namoota akkasii. Indiisina namoota akkasii. Muraasa ijoolleen baana. Akkana na oofuu kanatti akeeka na oofuu kanaan deemuu qaba. Akeeka nuti isinii keenyuun obboleeyyan keenya san isinii keenyuun akeeka dhugaa isinii keenya waan ta'eef. Waliigalleen akeeka dhugaatiin keenya jechuudha. Akki sabaaxaa nuti hin jiru. Akka tapha ijoolleetii miti katti jirru kun. Ifa. Diigumsan fudhatina. Diigumsa jechuun siitu kana caala siin jechuudha. Akkasni hunda isin diiguu jechuudha. Diina isin irratti moosisuudha jechuudha. Tooftaa kanaan isin diigan waan ta'eef walirratti isin jaaran waan ta'eef uummata jabaa waan taataniif walirratti isin jaaranii waliin isin cabsan jechuu keenya hin fudhatiniif akkas. Oromoon hin cabsuun hin danda'amu. Yaa. Dubbii gabaabtuudha. Hanni ichi keenya Harargee biyya isaa jijjiiruu qaba. Qabeenyaan guddachuu qaba. Kana irratti ittiin qalamaan siin jedhe. Kaayyoon isaatis akeekni isaatis kanuma. Akeeka biraan qabu. Akeekni inni qabsaa'ee daareeyyoos kanuma. Itiinis jijjiiramaa fi kuraa galan. Oromoo dhabamsiisuudhaaf Oromoo irratti kajaarame hin jiru. Hundeessuu qabna jabeessuu qabnaadha. Afran qal'oos kalee isaas waggaa 62 irraa macaa tuulama isa tokko kalaqe jechuun macaa fi tuulama afran qal'ootu kalaqe. Qabsoo Oromoo afran qal'ootu kalaqe. Afran qal'oo siyaasaan turre. Gaafii mirga namummaa ture. Dhaaba siyaasaa yoo ta'e qabsaa'uu hin dandeenyu ture. Ummatuma Oromoo guutuutu waliigalee jiddugala isaan godhate. Afran qal'oo jechuun mataan isaa humbanna. Fitu
Oromoo hunda macaa fi tulan Booranaa Bareentoo jechuudha. Jiddu gala qabsoo uummata Oromoo keessaa uummanni dammaqee qabsoo tana bulchuu danda'u eenyu jee hayyoonni Oromoo koora taa'e. Wal ga'anii kan kutaa 11. Uummanni qabsoo tana bulchee qabsoo tana dagaagsuu danda'u uummata Harargee kanaa Oromiyaa bahaa. Jaanirra walii galanii jiddu gala qabsoodhaa godhatanii jechuu afran qallu. Maqaa ji'uu lafaa ka'aate jechuu qabsoon. Eegasin booda qayroo mataatuu ta'a muraasayyoon akkasitti dhufte. Qabaa'onni soggaa dhufu anni jechaa jira katabee mayyuufa jira. Akkasumatti hayyootan Oromoo walii galaniiti achirratti kun ta'e jechuu keenya. Akkuma gammamu qabsaa'onni Oromoo guutuun hayyoonni Oromoo guutuun beektotatu waa'ee Harargee beekaa bar qabsaa'otatu waa'ee Harargee beekaa bar Itoophiyaan waa'ee Harargee ni beektii bar sodaachiftuu biyyaatii bar uummata akka Qashimaamii bar boo uummata Galabaamii bar boo uummata jabaa Oromootii bar boo kun uummata Oromoo asiin ga'e bar boo uummata Oromoo dammeessee tokkummaan jaaree as ga'e bar boo uummanni Harargee teettuun kun uummata Itoophiyaa tan asiin ga'e bar boo maal as fayitaati. Maal as fayitaa. Yoo diin rabbiitis ta'e uummata diin rabbii asiin ga'e. Kiristaanummaadhaas yoo ta'e uummata kiristaanummaa asiin ga'e bar qullubbii Gabriel guddaan Harargee keessa jira bar boo. Afran qalloo kiristaanas leellisaa ture. Waaqeffataas leellisaa ture. Musliimaas leellisaa ture. Sabaa sablammii hundaaf da'oo ture. Hindiif Arabaaf afran qalloo boqqolloo gargaaraan ture. Dhaabbanni kun. Biitummaan sabaa sablammiin Itoophiyaa irratti walii galee nagaan keessa jiraatu Harargee malee jira. Biitummaan Oromoon irratti walii galee nagaa waliin jiraatu Harargee malee ni jira Itoophiyaa keessa nama. Kuwaalitii kan kee dubbachuu danda'u qabda. Kuwaalitii qabdan dubbachuu danda'u qabdan malee negatiivii keessan uummata abaaramaa akka ta'e dhaloota abaaramaa akka taate akka miidiyaa gubbaa soitu kana miti Harargee jechuun. Ifa. Deem ijoollee teenya ta'u Wallaggaa gaafadhu. Booyaa si hima seenaa Harargee keessa. Gootawwan meeqan lafa sanitti ijoollee macaawwaale waan ta'eef. Galma gootaati galma lafee gootawwan Oromooti barbo. Harargee tana keessatti hayyoonni Oromoo duguugamee dhume qabsoo Oromootiif ka Wallaggaa kun. Aniyya kana keessa gaafadhu waraabeessaa. Deem burqaa tirtiraa na gaafadhu kaa bareedaa leencaa na gaafadhu kaana. Jaalshangitoon faana eenyu faadha. Deem waayyuu kana gaafadhu kaa. Babbareedaa macaa meeqa piroofeesaroota meeqa lafa tana gubbatti awwaallee naaf ebbaan kiyya. Biyya guutuutu Harargeen tun ni beekti aniyyan beeku na beekaa miti. Aniyya na guddifatee miti. Deem burqaa deem daaddoo tana gaafadhu kaa muummicha kunoo adeerri caffee raammis kuni adeera kiyya. Muummicha deem gaafadhu Alibaa fa'a beekta Alibaa fa'a. Ka kophaa lolu. Obboleessa kiyya.
meeqatu ka Oromoof achuma keessatti hundichitti hin dhumne jaalladhii gammadaa waggaa 17 Harargee keessa taa'eeti bar deemee Arsii keessatti dhabame. Malaaqeeta. Harargee barsiifna jennee dhufneeti Harargee irraa barannee kajee bar inni. Gotoowwan Baalee keessatti dhuman. Da'oo uummata kanaati. Boorantichi akkas Gujiin akkas. Jimma akkas miliyoonaan Jimmacha keessatti dhuman. Namni Jimman qabsoo hin ifaan hanjuu faana qobalchiisaa qabana. Raayyaa Abbaa Macaa fakkeenya guddaadha jaala guddaadha. Dhiirri raayyaa Abbaa Macaa Harargee keessatti gootawwan Jimmaa kadhume qabsoo Oromootiif Harargee tana keessatti kalakkoo isii himuu danda'u miti. Kalakkoo isii himuu danda'u miti. Harargee biyya qabrii baaratumsaa. Shawaan keenya kacha keessatti dhume. Tuulamni Harargee keessatti dhume. Qabsoo uummata Oromootiif waan salphaadha miti. Obbo Taaddasaa Birruu maraataa ta'anii galamsoo keessa deemanii dabalummaadhaan barsiisaa turan. Maraataa jaamaa turan. Obbo Taaddasaa Birruu jeernaalummaarraa kufanii qabsoo uummata Oromootiif maraataan ture. Dooniyyaa uffatee deemaa mi jaalta Taaddasaa Birruu? Dooniyyaa uffatanii maraataa ta'anii deemanii barsiisan. Guyyaa guyyaa ni hidhamu. Halkan halkan immoo deemanii barsiisan. Guyyaa guyyaa laal. Maraatummaa kaayyoo abbootii teenyarraa dhaallee bar. Hayyaji maraatummaa kaayyooti maraatummaa gaandummaa osoo hin taane. Hayyee. Wanni isin firraa eeydan hattuu namaan jettu. Laal. Kijibduu namaan jettu. Garte gantoota namaan jiru. Hattuu namaan jettu garte. Hattummaa si dho'ifachuuf. Kijibdoota kijibaa namaan jee dursa si arrabsu. Firaayiiki. Qoree Horoofa keessaa jechuun isaanii. Summii dammaan makaa jechuun isaanii. Booyaa sitti hima qatuu lamaa kun waa'ee Harargeedhaatti kaaftee akkanatti dhiira deemka. Kitaaba seenaa Oromoo nu gaafadhu. Kutaa 11 irraa sii qaraan. Oromoon hundi isaa goota jechuu keenya. Giddu gala qabsootti amananiiti hundi isaanii Harargee godhatan. Ba'aa kana hunda Harargeen baadhatteeti kanarratti gaabalaan kun hundi itti bu'ee jechuudha. Uummata kanarratti faca'uu fi rakkoon kun hundi gaagaamni hedduun uummata kanarra gahee jechuudha. Akkanatti seenaa dhalootaa ibsi malee ati kan Harargeettiin dhaladha jettu kun miidiyaa kana gubbaa waa'uma injiree negatiivaa dubartiitii fi waa'ee waan Harargeedhaan mallee Harargee kadhattuu fakkeessitee maal fakkeessitee as gubbaa dubbattu kun ilmaan Oromoo kamuu sirraan fudhatan jechuu keenya. Dammaqi. Harargeen faaraan qabu. Oromoon faaraan qabu. Oromummaa nama jibbisiisu hin ta'in fokkotaa yoo taate miidiyaa gubbaa hin bahin. Fokkotaa jechuun bifa osoo hin taane yaadaa fi ilaalcha. Arraas yoo ta'e boruus yoo ta'e tokkummaa Oromootiif ni dhabamneeti wareegamnaan siin jee. Saba sablammii kamii wajjinis nagaa fi jaalalaa jiraannaan siin jee. Mirga keenyaafis ni wareegamna, mirga namaatiifis ni wareegamna jechuu keenya. Ifa. Dhugaa dubbachuun keenya moo'uudha malee gowwummaa miti.
Ifa. Gaafa Hacaaluun keenya wareegamu zeeta danfaa kanatti mataa gubbaa ijoolleetti hin dhayine. Ijoolleen san kum shanii miti tayyidamtee ijoolleen sun dirree irratti gaafa Hacaaluun keenya wareegame eenyu ijoollee argeeti miti akkasitti kufeessun. Jijjiirama kanaaf kan kufee bara ijoollee argeeti irra caalansa guddaan. Ijoollee argee jechuun ijoollee wallaggaa jechuudha qeerroo. Qeerroo bilisummaa Oromooti. Kana hunda aarsaa kafallee eenyumti nu mataa gubbatti nu fincaanuu mirga isaan laannuu fi Oromoodhaaf qaqqalamnee Oromoodhaan qaqqalamuu nayyamnu. Dhugaa dubbadde oonaan jettee. Oromoodhaaf qaqqalamnee Oromoon nu qaluu hin qabu. Oromoodhaaf tuffatamnee Oromoodhaan tuffatamuu hin qabnu. Oromoon hundi nu ijaaruu danda'uudha qaba. Ni miidhamne waan ta'eef. Ifa. 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 Maqaa waboo jiru kana kabaase waboon kun bar aniyya baasee bar waboo kan ilaali. Aniyya inni jiru kun. Ni dhabame lafarra. Ni duguugame. Inni nun bannayyuun kun. Waan salphaa miti. Qubsuma jaal dhugaasaa bakka koofaa ture. Qubsuma jaal galaasaa jilboofa ture. Seenaan isaa yaadata waan ta'eef. Galaasaa afaan akka seenaa hin qabnetti. No akkas ni jiru. Kan isaan caalaa seenaa qabu hin jiru. Galgalaasaa caalaa namni seenaa qabu hin jiru. Qabsaan Oromoo galgalaasaa caalee hin jiru. Beekan siyaasaa kakka leencoo lataa hin jiru. Obbo Leencoo Lataa caalaa namni siyaasaa beeku hin jiru. Oromoo keessatti. Obbo Mararaa Guddinaa caalaa namni siyaasaa beeku hin jiru. Siyaasaa dhugaa beekan. Jarri barsiiftota siyaasaatii barbo. Xiinxaltoota siyaasaa osoo hin taane. Beektotaaf bakka hin qabnu wallaaltotaaf malee. Siyaasaa Oromoo warri jijjiiruu Obbo Mararaa Guddinaa faadha. Maal asfettanii? Maal dubbatan? Beektota ni xureessina yeroo baay'ee. Kalas Oromiyaan Itoophiyaa keessaan bilisoomtii jeebar Obbo Leencoo Lataa. Oromiyaan Itoophiyaa keessaan bilisoomti malee Oromiyaa taateen bilisoomtuu jeebar. Dubbii dhugaati. Oromiyaan Itoophiyaa keessaan bilisoomtee jirti, walabummaa harkitee jirti. Bilisummaa immoo itti qacheella jechuu keenya. Qabsoon harkine waan harkine kanaas. Kanaaf efesni qabsoon jechuu keenya. Abiyyi waan qabsoo uummata Oromootiin finne malee, caffee Oromiyaa waan qabsoo uummata Oromootiin finne malee. Waan tola dhufee miti. Akka tolattis kan darbinuu miti. Hidhaa fi ajjecha obsineetuma galmaan geenya jenneeti. Dubbii gabaabaadhaa. Dubbii gabaabaadhaa. Ifa.
shanyitiyya. Akkanatti egaa Bililee Abbaa Jifaar kabajamu. Akkana. Akka kanaati. Yeroo barbaadan amantiidhaan na harkaa walitti naqan. Lakkii amantiidhaan kiristaana dha'uun islaama kuffisuudha. Yeroon jeen akka waan lallabuun isaanii rabbi moosisuu tokkotti akka kiristaana arrabsuun rabbi mootomsuu tokkotti biyyanii jechuudha. Wallaalummaa waan qabaniif islaamummaa sanuun baranii waan ta'eef. Lakkii kiristaanummaadhaan kaatee muslima tuquun abaaramuudha. Kufuudha. Hoggaan jeen akka waan yoo muslima arrabsan yoo muslima xiqqeessan Kiristoos moosisanii tokkotti. Kiristoos cubbuudhaaf akka dhufee fakkeessu jechuudha. Ani immoo yeroo kiristaanaa tan lafarraa dhumteen beeka. Kaayyoo uummata Oromootiif Oromoon akka amantittis ni miidhame waan ta'eef har'a kanaas mataa ol qabachiifne jechuu keenya. Kan muslimaatis hammam akka barbadaa'ee quba qabna jechuu keenya barbadoo inni dhumne. Wanni qabsooiniif kiristaana cabsuufi miti. Waaqeffataa cabsuufi miti. Waaqeffataas ka waaqeffataa godhe rabbi. Kiristaanas ka kiristaana godhe. Muslimas ka muslima godhe. Dirqamaan eenyumti eenyu amansiisuu hin danda'u. Namuu karaarra jiru irratti sirriidha. Hoggaa isii walitti laaqamte kasirreessuuf ana. Siyaasaadhaan dhufee walitti naa laaqa. Siyaasaan beeka jee dubbata. Siyaasa osoo beekee muummicha ministeeraa irratti hin xiyyeeffatu namni. Qabsoo osoo beekee mootummaa kuffisuuf mootummaa irratti hin qabsaa'u. Mootummaa sanir caalaa yoo yaada jijjiiramaa qabaate mootummaa san yaada jijjiiramaatiin jijjiiruu danda'a. Rasuulli Rabbi Abaa Jaahil fa'aa kuffisuudhaaf mootummaa Qureeshii kuffisuudhaaf hin qabsoofne. Yaada mo'ataadhaan yaada isaanii dadhabaa mo'eeti kan isaan ofitti booji'e. Seera isaa san dhaalchise seera Rasuul, seera Rabbii. Seera hunda addunyaa guutuu hammatu. Abaa Jaahil fa'aan hanga Arabaatti yaadu. Sammuu isaanii hamma Qureeshitti yaadu. Inni kan gabroomaadha jedhanii yaadu. Nuti yaada hanga Oromoo qofatti yaadnu. Yaada hanga addunyaatti yaadna malee. Oromoo hoggaa jennu hanga Oromoo qofatti miti. Oromoo qofatu namaa miti. Kan jennee amannu. Ani akkasitti namanu qabsoo akkasiin fedhu. Amaariinis nama Tigreeniis namaadha. Namni eega nama ta'e waliin jiraachuu qabna. Harariinis nama eenyumti nu addunyaan faranjiinis nama waliin jiraachuu qabna. Humaanitii janiin gana. Yoo mootummaa Abiyyi caalaa qabaanne mootummaa tokko keessa caaluu gadhaabuudha qabna dura. Yaada fi ilaalcha qabnu san akeeka biyyaan bulchinu san dhiyeessuudha. Kaleessa uummanni Oromoo nu laalanii jiran jechuu keenya negatiif akka ta'anii. Gara hooggansaatti. Qabsaa'onni qabsaa'ota. Oboon qabsaa'aadha. Qeeroon qabsaa'aadha. Hooggansaa miti. Ifa. Mootummaa tokko kuffisuuf mootummaa tokko dhaabuu qabda. Yaada isa caalaa sagantaa isa caalaa qabaachuu qabda. Biyya saniin jijjiirtu. Kana osoo hin qopheessin akkanumatti eessa jira addunyaa guutuu akkanumatti harcaatee shanyiin dhumti lafarraa. Oromoo dhabamsiisuuf warra ijaaramee na fakkaata namoonni akkasii ana. Gaafiin Oromoo gaafii mootummaa kuffisuu osoo hin taane gaafii mirga abbaa biyyummaati. Biyyoo godha. Qabsoon dhugaatis isa kana. Humaan janiin. Humaanitii. Mirga namummaa. Wanni barabataa biyya koo rasaa isaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baaneef. Beela keenyaaf hin dhimmamtanii ilaal. Beela keenyaaf hin dhimmamtanii quufni keenya maaf isin dhibaa mirga namummaa nu sarbitanii yoo dubbanne maaf isin gubaa. Ilaal mirga namummaa nu sarbitanii yoo dubbanne maaf isin gubaa.
mirga namummaa, mirga rabbi nuu kenne, mirga aangootii mi kanu sarban. Yookiin maaliif anan aangoomaan taane no qabsoo hinaaffaa, qabsoo Abiyyi caaluu, qabsoo Shimallis caaluutii miti gaafiin kiyya. Wanti xiqqishoo waa'ee quxxii kana waa'ee hojjaa haasa'uu kanaa waa'ee shunkurtii haasa'uu kanaa miti siyaasa jechuun. Balqaaxxummaadha kun wallaalummaadha. Sammuu Abiyyi jijjiiruu danda'u yoo beekumsa isa caalaa qabatte. Dubbii gabaabadha. Sammuu Shimallis jijjiiruu yoo beekumsa gayaa isa caalaa qabatte. Yaada jaarumsaa burqisiisuudha biyyattiidhaaf. Propozaal sagantaadhaan malee akkanumatti afaaniin haasa'uudhaan wallaalummaa haasa'uudhaan lola dhuma hin qabne loluu jechuudha. Mixiirra moora barbaadu. Qabsoon waa'ee mootummaa kuffisuu qofaa miti. Qabsoon waa'ee mirga namummaa tuni qabsoon tu waa hedduu qabdi. Siyaasaan tu waa hedduu qabdi. Qabeenyaan, barumsaan, ispoortiidhaan, teknooloojiidhaan waa hundaan ilmaan Oromoo qabsaa'uudha. Artiidhaan waa hundaan ilmaan Oromoo qabsaa'uu danda'uudha qaban. Amantiidhaan akka diin Islaamitti Quraana qara'uudhaaf addunyaarra deemuu danda'u qabna kaa. Amantiidhaanis yoo ta'e daawaadhaaf daawaa kana afaan hundaan beeynee afaan Ingiliffaatiin barannee afaan Arabaatiin barannee addunyaarra deemuudha kaa. Afaan Hindii hundaan deemne daawaanis yoo ta'e akkas ta'uu qaba kaa. Dhaloota keenya mataa isaatiif osoo hin barsiisin maal? Dhaloonni keenya baaratti dhumaa jiraa miti. Miilaan deemaa miti. Miilaan keenya deema. Seeraan deemuun beeku paaspoortiidhaan. Imbaasitti fayyadamuun beeku. Safaaratti fayyadamuun beeku. Koominitiin qabu. Kana eenyutu jaare? Oromoonni bilisoomsisaa kanaa bar waan nama sitti haasa'u kanaa bar. Furmaanni Oromoo isaan sitti haasa'u kanaa. Mootummaan kufee mootummaan jiraateedhaa miti. Waa tokko fiduu hin danda'u. Kufuus kufuu baate. Maaltu dhufe maal? Mootummaa fi nama maaltu waliin ga'e? Mootummaa fi namni wanti irra wal ga'u hin jiru bar. Ifiif rakkoo qabna. Ofiif rakkoo qabna jennee ifiif dhugaa itti himuu danda'uudha qabna. Rakkoo mataa keenya qabna. Miidiyaadhaan nuti walii galtee qabna. Miidiyaadhaan wal jala ni deemna nuti. Maal duuba mootummaadhaan akkana nu godheere? Akka biyya Arabaa keessatti biyya Faranjii keessatti nuti walii galtee ni qabna. Akka amantiitti akka masgiidattu walii galtee ni qabna daa'iba. Barboot keessa gattaa'ee bar dubbii Oromoo qoradhee. Akka gosatti walii galtee ni qabna daa'iba. Gosa dafillaa bar. Gosti hundi Oromoo ta'uu hin beeknu. Duuba eenyutu nu miidhe kana mootummaan nu miidhe akka keenyaaf Tigreen akkana Guraageen akkana Guraagee keessa gosa meeqatu jira? Tigree keessa gosa meeqatu jira? Amaara keessa gosa hedduutu jira bar. Gostummaan isaanii ganda hedduutu jira. Amaarumarra walii galanii deeman. Guraageen Guraagumarra walii galee deema. Acceptiif hin goone acceptiif godhuu qabnaadha. Rakkoon keenya guddaan gabrummaan keenya guddaan nuyi of mo'uu dadhabne jechuu keenya. Wallaalummaan ifirratti mootii taanee jirra jechuu keenya. Mootii biraaf irraa dhiis mataa keenya mataa keenya mootummaa biraatii miti. Mootiin mataa keenya gabroomsaa jiru wallaalummaadha.
wallaalummaa waan taaneef gabrummaa mataa keenyaa jalaa ba'uu qabna gabrummaa mootummaa jalaa osoo hin taane. Ummata barate qabiyya bulchaa jiru. Addunyaa kana bulchu. Itti fayyadamuu dadhabuu keenya akkaataa itti fayyadamnu hin beeknu. Ifa. Adda guutuudha. Dadhabina mataa keenyaa yeroo hunda mallasitti qubalaanna. Millikitti qubalaanna. Haayila Sillaaseetti qubalaanna. Dadhabinni mataa keenya bira jira. Mililikii fi kanaa miti waan atiif hin godhin eenyumti sun godhu. Yoo atiif hin gabroomsin eenyumti sun gabroomsu. Arraan tan eenyu ka gandaan wal fixaa jiru qabsoodhaan qawweedhaan. Biyya Arabaa keessatti. Tokko biyya Arabaa kana keessatti biyyuma Faranjii kana keessatti koomunitiin qaba Oromoon eessatti qaba hin qabu baadhi. Amantii yoo taate akkuma argitan kanaa bar ijoollee miidiyaa irra wal fixanii ana tokkichaan lallabaa gara tokkummaadha. Siyaasaadhaan tokkummaa ni qaba. Biyya duraanillee seenaa isinii himna. Biyyatti hoggaa galan argitan moo hin argine isin. Biyyatti hoggaa galan hoggantoonni siyaasaa kun gara 100 meeqaatiin karaa meeqaan galan moo hin galle. Biyya keessa dhaqanii isaan walii galanii ni beekan ijoollee dhaaba garaagaraatiin biyya galanii. Isin hundi qabsaa'oota. Abaan kophaa sichi fiiga. Kaafaan kophachi fiiga namuu dhuunfatti dhaaba dhuunfaatiin galee moo hin galle. Oppidiyoo jaaramaadhaan lubbuun teenya nu dhaqqabamteen siin jee oppidiyoon kaleessa jaaramaa ture arraffamaa jaaramaa ture jechuu keenya. Qeeroo jaaruu irratti shoora guddaa oppidiyootu qaba. Oppidiyootu daandii nuu gallakkisee baate. Osoo oppidiyoon daandii nuu gallakkisuu baate qeeroo san wayyaanee kuffisuu hin dandeenye ture. Osoo oppidiyoon hoggansi oppidiyoodhaa nuu wanta godhuu baate qeeroo san leenjifachuu hin dandeenye ture. Gurmuu keenya guddaan oppidiyoo ture. Oppidiyoon Oromoodha. Arraffamaa obsee dhaaba san jaaree asiin ga'ee jechuu keenya. Dhaaba san jaaree asiin ga'ee badhaadhina ta'ee moo'ee mul'ate. Wayyaaneen oppidiyoos nu hojii gabroomsaa ture dubbii qabaadha. Gati jennee wayyaanee bullee moonee hanga ta'e ilmaan Oromoo hanga nuu baratan kana oppidiyoon nuu barsiise. Dubbii qabaadha. Dubbii qabaadha. Kalas. Cinaacha dadhabaa isaa qofa osoo hin taane cinaacha jabaa isaatis kaa'uu lafa. Nama uummasatti Oromoodhaaf qabsaa'ee jira jechuu keenya. Oromoon Oromoof diinaa miti. Oromoon Oromoof diinaa miti. Har'aas yoo ta'e boruus. Nummoosisu qabsoon akkasii. Qabsoon Oromoon Oromoo irratti xiyyeeffachuudha. Nummoosisu. Qabsoon sabaa sablammii biraa dhabamsiifnee Oromoo jiraachifnaan nuun ceesisu. Sabaa sablammii hojiis ni jiraan. Mirga namaa ni kabanya, mirga keenyas ni kabanyaan nu moosisu. Ammas yoo ta'e. Akeekni nuti qabnu isa kana. Akeekni qabsoo Oromootis kana. Kaayyoon qabsoo Oromootis isa kana. Kanaaf miidiyaadhaan beekumsa hordofi. Beekumsa dhugaa. Beekumsa sobaatii miti. Sobniinis beekumsa beekadha. No, jettaan. Amirgaan dubbachuu beeka. Abiyyittis mootummaa Abiyyi miti dubbiin. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi miti. Abiyyi miti. የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ከናስ በረቅ አብጅት ቁበላቻ ነው ሊን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የቹ ጌታ ሄራፊሰር ኢትዮጵያን ቱመት
gamtaadhaan. Oromoonis keessa jira seera tuntumutti. Saniini seera afeeroo biititti kenniteeni Abiyyi bulcha inni spiikaraa bar. Sagalee jechuudha. Rogeessanitti kanan san lafa kaa'enni paarlaamaa sani mootummaan ummata. Mootummaa waliigala ummataati. Heeraa fi seera katumatee heeraa fi seeraan bulti. Waan Abiyyi karoora isaa fiduu miti. Kophaasatti waan taasisuun qabu. Ati seeraa fi seeraan jaaramtee akka saba Oromootti heeraa fi seeraan qabsoo teessanii fi waan irraa dubbachuu qabdu san mootummaa Itoophiyaa sanitti chideessita jechuu keenyatti loltuunis san booda. Deeggartuus san booda jechuu keenya. Akkaan amma rogeessee seeqaa yookaan. Dubbii fayyaan kee haasa'u kana dhiisi dubbiin fayyaan kan kee haasa'u hinaaffaadha. Waa takka hin beeku fayyaan kee kijibaadha. Ala isaas waa takka hin goone kana boodaas waa takka godhuu hin danda'u. Maraatota kee qofatu. Maraatota kee qofatu. Sirriidha. Maraatonni kan kee lubbuu wareeganii jiran. Dhuga dubbatan. Dantaa dhimma sabaa malee dantaa dhuunfaan qaban. Dubbii maraatota keetittis mi'aawaadha akkati beektutti. Dhugaadha. Fudhatama qaba. Hunda qaba. Fayyaa kee caalaa mootummaan maraataa kee kana dhagaya kan goota. Mootummaan Itoophiyaa maraataa kee kana dhagaya. Dhugoomaadha jechi maraataan kee hunjuu. Kan fayyaan fedhe haasa'u. Caalatti maraataa kee kanatti dhugoomaadha. Aangoos ka qabu isa. Humnaas ka qabu isa. Dhageettis ka qabu uummata Oromoo birattis uummata Itoophiyaa birattis maraataa kana. Kaarkitu kana. Hai. Nabbar taagaay no. Kun taagaayidha bar. Qabsaawaa bar. Jeneraala tiyattuun kana hundarra jeneraala bar kun. Jeneraala Oromooti bar. Saamoraanuu jeneraala bar. Ana Khadir dhiisi. Ana Jaal Bilkiis Abaa dhiisi. Abbaa isaa hiyyeetu jeneraala bar. Ana qabsaa'aa uummata Oromoo bal'aa guddaa dhiisi. Maal haasoftaa kun. Tuffatamaa waan taateef hamma keenyan beektu. If tuffata waan ta'eef. Dhiirummaa teenya beekeeti bar. Dhiirummaa teenya beekee bar. Motora xayyaaraan Suudaan keessatti makiinaa meeqa mootummaan lama na qabaa bar. Gaafa sammana kanaa'u gamma kanaa'u gabbataadhaa miti qa. Ayi. Akkam haasa'u kun. Sabaataa dhiisa qa. Akka dhabuu keessanii tokko dhabu akka nu dhooru qaba. Sila akka qabaatanii kanan turre. Akka hin qabdan. Gaafa akka qabaatan gaafa duunee booda beekta. Akka qabnu. Akka silaa qabaannee akka silaa qabaatanii Hacaaluun feestaalaan maramee dhabamaa miti. Nurraa'us. Nama akka kiyyaa kanaan wanni maltee miti nurraa dhiisichi. Wanni Hacaaluun siin joosisa kana. Safaata gootan isin.